Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin viidiyoowwan sodaachisoo seekuriitii kaameraadhaan yookaan ammoo kaameraa dhoksaatiin waraabaman 10 kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Sarara ilma namaa jalqabaaf dhumasaa. Kurnaffaa. Viidiyoon argitan kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 biyya Kaanaadaa keessatti seekuriitii kaameraa karaarra jiru tokko irraa kan argamedha. Akkuma argitan uumamni nama fakkaatu tokko bosona keessatti yommuu asii fi achi socho'u ni mul'ata. Uumamni kunis viidiyoo kana booda qaamanis ta'ee kaameraadhaan hin mul'anne. Saglaffaa. Kun ammoo bara 2015 biyya Hindii keessatti seekuriitii kaameraadhaan kan waraabame yommuu ta'u, mucaan tokko osoo asii fi achi deemaa jiruu wanti hin beekamne tokko humnaan yommuu isa darbatu ni mul'ata. Saddeettaffaa. Inni kun ammoo bara 2014 faarmaasii biyya Ijipti keessatti argamurraa viidiyoo argame yommuu ta'u, osoo namni kamuu hin jiraanne teessoon tokko yommuu warraaquu fi ol ka'u ni mul'ata. Itti dabalees saantimni saanduqa keessaa yommuu gadi namu ni mul'ata. Torbaffaa. Viidiyoon kunis biyya Hindii keessatti kan waraabame yommuu ta'u, akkuma argitanitti hafuurri tokko namicha kana yommuu darbatu ni mul'ata. Ja'affaa. Viidiyoon kun ammoo biyya Filiippiins keessatti kan waraabame yommuu ta'u, akkuma argitan wanti hin mul'anne tokko yommuu ansoolaa nama ciisee jiru kanarraa harkisu ni mul'ata. Shanaffaa. Kun ammoo biyya Turkii keessatti kan argame yommuu ta'u, karri namoota kanaa osoo homtuu hin jiraanne yommuu humnaan banamu ni mul'ata. Isa boodas akkuma argitan teessoon isaanii osoo homtuu hin tuqin ni warraaqa. Afuraffaa. Viidiyoon kun ammoo bara 2017 biyya Ameerikaa keessatti seekuriitii kaameraadhaan kan argame yommuu ta'u, uumamni hin beekamne tokko wayyaa adii uffatee yommuu konkolaataa duuba darbu ni mul'ata. Uumamni kunis miila waan qabu ni fakkaatu.
Sadaffaa inni kun ammoo mana duwwaa keessatti saanduqni dhaabbii kun karri isaa yommuu banamaa cufamu ni mul'ata. Daawwitii isaa keessattis niitiin rifeensa dheeraa qabdu tokko ni mul'atti. Lammaffaa viidiyoo biyya Jaappaanii argame kana irratti ammoo teessoon ofuma isaatii yommuu warraaqu niitiin tokko rifachuun yommuu kuftu ni mul'ata. Isa boodas teessoon baay'een asiif achi warraaqu. Tokkoffaa viidiyoo biyya Hindiitti argame kana irratti ammoo obbolaan lamaan yommuu ciisan karri ofuma isaatii banamuun mucaa tokko ammoo yommuu wanti hin beekamne ol isa kaasu ni mul'ata. Viidiyoowwan seekuritii kaameraa irraa arganne 10 asuma irratti goolabna. Hanga viidiyoo haaraadhaan walitti deebinutti nagaatti.